Donador soatin save to ajra chukan tenne ya da tole fuille ato aje suftate to asan ra fa therapy da sin sigai galana ga atelle ga na to fa tane lola ara to coste wabe mare no to coste mamma gata jirama ijatti dake ummanni sabni kenda asan nanjira senaba usin jarana jarma sadin ran tukini na ja en no fa ajar sadin jawari fi lamala abiye jara sadin kana no ran tukina ja namni gaf sanille in tukina ja ato sima namni ijoba tokkumma janade kontralle dake sadini alle inni kaisa gaf salo addes guus gradus itu beda imalam kan antara hat alle kaisa sat kan ke kan ugal akamit karana gatin damni kafao gadira kapta atri mallase rakase wala karana gajari adille orasani dabalam karana gahan kun gatin oromo deibsaden tume deibsulle jum gafin wal isi ati mabbi wal qadin isini tukuma itoba toli galta ati ammo federalismi qur'anit gafi saba bakka garte sabne oromo barcuma di pasani wa gatu bole federalismi na tahu Ethiopia biye bulchina to kanam barba oromo kudan kanam barba kana warna Ethiopia barba warna demokrasi le barba warna sabab sablam iya sabab ini se Kultura film berapa? Bukan itu. Don ikhlas latad, akka ada semua orang kau isara pakai selit. Akka kini umat orang berkehre teman berkisah tak bagi umat itu boleh kan? Karena kata kata asa. Karena kan sudah moho. Yo isin walid ya tanya. Kalau sekali semua tolkai. Lamballe amma ini lamballe dari sudah dah. Ati ammo lamban jalan. Ini yang dalam lama Aisyah le devi sudah dah akan ingkanya jika nak ada itu kan ya kalau lama api devi sudah dah lama itu Aisyah devi sudah dah ni ya tayyib yoro kana ho gari dah wajah te jenne itu lah negara asal tu kana lama you kai amma aja untuk konfirm kana pun pada muka bo gawatra orang konvensini Geneva nanti kita resatu Ati semua orang muda beli pun kisah kami agar tamu mana ati semua orang muda beli. Ada sebab kerja terus beli ram. Karena alat tinta ujian tadi kagarte harga sekali dan naik jawatan jadi tu pada terobani. Andi dia terus sekali dan naik jawatan ini. Orang kaya sekali sini jawatan sekali satu saja. Orang alam makan memakai fi. Wala arat korte babe mereka korte ni jadi. Orang kaya sesuatu yang berkisah terus tu. Orang kafir di media itu le kadimai ku bata terus wali beragale satu saja. Agak sebab arni kata Ethiopia le khendal le orang isakkan. Kakak itu data kakak di mana kau motor lagi aja. Agak batu nawayu dengan tamaga rapunan ani di mana kata tu ni. Bakasan serulah garu darkan. Ini kan ini lengken kau lenjo imbenakan. Karena humal tumal. Abi jadi. Oromon naga jalata, Oromon demi katanya hasil dan lenda ini arah naje. Ya nama itu arah bukan Ya nama itu nama tipe nama syarta bila makara naga konflik resolusi ini kaya je. Isan sani walin, abla wajib, amal le ijibat kami wodan dan malah Ethiopia Kuwait raham beso ini Ethiopia jalata, kami ini jalata kami sida naselah jika foresi nama kan ada tu aja. Entah je jalan tu yang kami kubiar kita ni. Gawang memiliki le tidak. So nama kana ni, kana nagatin dem natai ramu ije kunin dan ramu. Enobayu kaita lu kam bati jette ke gafa se harka sika se dai je abate mutu je se dai. O ba betul lagi ada le sikta ana mana ko se jette ni. Kana kasi toli haso tani ragari na. Kana hali tau kabu. Kana nagahatin motumba kana gamte yodan daane ijibat. Refagara tol bagara galta. Ijibat kana nagabuzu. Karena kehatin yalu, tabile orang boleh wali kabu. Mari nama dia maju rukun. Hawas Honda ke setit able oleh le dema bawa nata dia ifat gafra man kantor dok satu
dhaablee Oromoo dhoksaa ture mariin hawaasa keessatti akkamitti hin deeman yoo deemallee nama dhoksaatiif yemmuu ture namni galellee nama dhoksaan gala si tokko jaame malee kun wana waliin gala kanaaf jecha wanni akkasii ta'uu qabu uf duraan maaltu cheenjiin dhufaara jetteemi cheenjiin dhufu kana yoo ka dhufu taate dhufu foo qophaa'uudha hawaasni qophaa'u bulchiinsa ammaa nagar kan lafa kaatu administreeshinii biyya san gadi kaatu qaba namni tokko kan lammata immoo gabaabsa lammata immoo gaafa hedduu kaasanii turanii irraan deebi'u ati kaafaa keessatti hojjetaa turte warri kaafaa gaafa ati nu dhufte balaan nu dhufe jedhanii wallabbii guddan ture kana buga qaba siyyuu situ kana nu fide namni illee kan nurraa du'e kaachee ajjechaa jaalallee ga'ee kana jedhaa ture haala kanaan jira waliif ammoo hojjechuu dandeetta jarri ammoo karaa damma deemtu kanaan si amanu walummaa kaafaa ootu si waliin deemu deebi'ee ammoo itti dhiiftee yuuz qeerroo yuuz Oromoo revolution jettee jalqabdamoo haarawatti akkamitti deemta kan addanuu baasee jechuudha. Galatoom nama tokko daballee nama tokko achi bira jira dargaggeessi suni Qamar. Please ammallee gabaabsuu dhuma yaala waan namni biraa dubbatee fi yaada biraa walitti meeshaa yoo dheeressine hin deemaa galatooma. Galatoomii Jawaar baga waan hunda keessa yuunivarsiitii as geessisii jenna. Akkasuma gaafiin baay'een ani kaasuuf yaade akka yaadaatiif akka gaafisitti illee artiist jeneraal artiist Umar Suleeman fa'aa kaasanii jiranii. Yeroo tooftaa qabsoo jijjiirtuutu mul'ata. Tooftaa hedduu jijjiiraa jirta. Haa ta'uutii kaayyoon tokko waan jettu himaa jirta. Ammoo yeroo kun amma biyya addunyaa kanarra naanna'aa jirtu kophaa kee naanna'aa jirtu. Maaliif kophaa kee akkanatti biyya addunyaa kanarra naanna'uu dandeesse warroota itti amantu wajjin maaliif naanna'uu si dhibee ka jedhudha. Deebi'ee qabsoon amma booda itti fufoo qabsoo akkamiiti akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa yoo ta'e ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaaste abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasa'aatiin miti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu ka jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiitiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhe laayikoo godhe itti adabamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif ittiin deemne ka jedhudha. Galatooma. Galatooma. Waan isin gammachiisu sanitti ni bu'eera. Waan isin fayyada jiru sanitti. Jala murree haa dabarru waan tokko. Yaadni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru piraaktikal miti. Oromoo hin fayyadu. It is very important we become honest. Arraa Oromiyaan eenyu irraa foto hin biyyaa mata irraa immoo biraan duula irraa foto hin naannoo fi dhuunfatti. naannoo waan tokko gooti. Uummanni wal bira dhaabatee hin danda'amu. No hin danda'amu. Piraaktikal hin danda'amu. Waan hin danda'amne sitti himamatu. Sitti Later, sagantagoota keessoo kan barreessu, he was right. He did not explain, he was not understood. Haala qabatamaa keessoo Oromooti. Haala qabatamaa biyyi sun keessa jirtuun gama diinagdeetiin, gama securitytiin, gama hawaasummaatiin, tokkummaa Oromootiif sirni Itoophiyaa jijjiiranii dimokiraateessanii akka Oromoo saba biraatiin taatutti ijaaruu caalaa wanni Oromoo fayyadu hin jiru. Dhaadannoo sabboonummaa finiisuuf godhamaa ture. It is not true. Har'a immoo
apa juga dari dapat tema. Har kamu kalau kan jadi asalnya siaje tu kamu nanti. Jalan dua ke sente Oromia untuk kau tiada turgom mirip ke kerja muka. Sudah kau, kau kerja muka. Sani kita muka. Sani ipa, macam ni dah muka. Anak mo akaya ada gitu, buat Oromo faya tu, kalau Oromo faya tu, kalau Oromo rabuan aku. Buta apa be kan apa? Zaman pago kan raga saya jenuh kan betul. Kan betul jenuh. And it remains. Har orang itu yaitu kadura sitti kau, eliti Oromo kasih nawa cuma tu egale. Prak dari itu. Lembab pak. Oromo nama ibra damre sabot ibra di tiga betul mbak kamu fukat juga berdiri. Kalesa. हमारे कुतु कोई बिल्ली करते हैं कोरा का एक ही नहीं ऐसे लाते लेके मकासा दिन तो गाँव तो उनको सामारा तो ये चीज़ बच्चा तो सब वो तो वही आने मुझे मुझे दिक्कत तो कौन मुझे रोए मैंने दिख रहा है जरूर के नहीं औलाद तुम मत दिखे तो तुरे जन्ने कब्जा तो है अरे सवाल नहीं तो पे औलाद तुम और वो तो जीर के थी अमन पर सब फिर more important than reality one in a mission more important than reality one case okay no good one case gamala pa mira ma jura gamala ko mo ma mu vida no sa mu dito gamala kali maka kena sa brain ni naisa asi mira achi jibba kana roro nu ra juru sufra kasu roro sa mo brata na kasu maka kena na mo da kapsu dual duty ka angka ko mala presente अब सो इस बराबर को देखा तो आंखों को लगा प्रजेंटे नम नुमीदारी मक्के ऐसे सामने के लुतुर आता करो नहीं कुनी नगेंजा बोला वो जिका मुरत नगेंजा दुनिया में जिका मुरत अरे वाले बकरे इतने गाने किसी करने रह जाता है अरे वाला अकाले से थी because I'm Oromo वाली एक ही मीट अभी एक उठवा था इनुमा करने वाले में मीट उठती लारा मारी dilemma kan dia sama ulang malu apa tak? Honest ani, pragmatik yang betul, halal betul, kan? Sering tu baca juga kan, saya tu. Jumpa tu orang lagi Hasan. Jumpa tu kau ni, anggap apa dia? Jumpa tu kau ni, kan ni nama kanan tu. Uwais di boleh lor ni. Isa arrakan bukamna sawotan kabawai kada ko sawotan hal hariro undo tare ko santura rabi wana dandar rageti jad angama kiya sirni kun sosobbi khalesa asasi khalesa ati gaman agayat ni debiya samko ko sote al muyan demu oso nagayan dubbi fu dan demu humne timfu या तो गावा बोले तजाने बोल के सुवाते वरी के तरह अच्छी है कभी देखो ये कोई पूरा मरो हो जी वरी नाम को आसी बोला लफ्ज़ वहाँ तो कर केस दे मुंबर बांधने वहाँ दर पे मरे से नहीं दिखा there are some things I'm trying to avoid the state's control has been significantly weakened even over its own structures deliver कुछ उसो पर बालेऊ सर हाली तो deliver करूँ वहीरा शरीर रात दबला क्या करूँ दरी बार पक्का गावे में दरी वो काजी जिरा मारे arrogance है तारी ignorance बोलना रूमान बरनोतन कोर्सा मुतान हो जिरा of turma करूँ हमार hamba tunggal cuy agar itu matu terus biar kisah itu. Kamari tu bisa, namo tanda tanda bisa. Hamba bawa tu rumli udah tu kunci. Unda capai ni capsi ni jira. Buat tu tu hak kejira. Lagau si kamu, lagau si berapa. Pakai ni ambil sini ni. Wani bersa sedapat diri tu kemana kena beda ni. Jual apa?
galan kana wajji haasaya keessa turan. Quban qabas. Aan namni Oromoo caakkatti ta'e waliin jeesuu qaba jee nama kan ifate garuu jara sa wajji sidaddaa warraa wajji sidaddaa. Maaliifi we have done this before. Itu hunda biro. Because I keep around for another toanno waraana biraa jala jira. Itu Muhammad is the terror. Maaliifi wanni akkana nu deema malee haalli biyyattii biitii amma jirtu Itoophiyaan amma arbanii bame. Arba dhukkubni hamaan qabu. Kayeeyyii bifa hundaan nyaataa jiru. Itoophiyaa qofaame Oromiyaanis. Qawwee heddummaatti jirti. Dargaggeessi dalagaa qabu caakka galee jira. Inni riphee lolaa waliin cinaa qabu mootummaati. Mootummaa baasii jiru mootummaa guutuu se'in. Bulchaan godina bar shanii mataa fi qaba jira. Faannoo mataa fi qaba. Kan ittiin nama saamsisu. Lawlessness hamaatu dhufaa jira. Kan maaliif isin hin jaa? Hubannaa gaarii. Sirnicha irrattis dhiibbaan akka godhamu. Biyyattii siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggansa siyaasaatti deebi'uu baannaan bosona keessaa gara xarbeezatti deebi'uu baannaan kasaaraa bakka hojjetu. Akka Oromootti immoo kana jedhee jira. Akka Oromootti. Maaliif isin mari'achiisu? The marketplace is very important. Hoggansi siyaasaa akka beekani, hoggansi siyaasaa akka nagaadeeti. Waan gabaan bittu, gabaan dhiyeeffata. Dalagaan dhiye maal beektaa? Waan gabaan bitu qabdu dhaalee jechuudha dalagaan dhiye. 2022 maaliif godha ture? Gabaa nagaa. The marketplace for peace. Sanii uumuu dalagu ture. Why? Humnoonni wal lolan ka Tigraay isaa ta'u, ka Oromiyaa keessatti wal lolan gara araaraatti akka dhufaniif ummanni gabaa isaan deeggarsuun xiqqoo akka sagabbaawaa qabootu malee hoggansi mari'atee negoshee godhee gara gidduu dhufuutti itti ulfaatu. It creates ethnic outbidding. Kana jijjiiruu yaala turee. Ammoo gaafa dhiibbaa maaliif jedhee gaafa isa caalaa ijoollee irratti dhiibbaa godhu. Har'a maaliif mootummaa irra dhiibbaa godhu? Specifically maaliif abiyyi irra focus godhu? Because I know for a fact, army, military, araara. Ministeeronni araara. Amma hajjite hawaasa murteessee dide isa. He is unable and unwilling. Kana kan rakkoo kan godhaa deemaa jiru jechuudha. Kanaaf wanni ani jiru bari kana jiru. Obboleessi kan gaafate waa'ee kaafaa waqtaa waliif hidha. Sun hedduu isin jikkee. Hedduu isin jikkee kaafaa hojii jirra. Guutuu jirra ka jiraachuu danda'a biraa. Kaafaa qofa osoo wajjin osoo ta'in Oromoo qofa osoo ta'in warra biyya sanii dhimmu kan sirna san keessaa jiru wajjin wal qofa. You have understanding? We work together. Kun hedduu isin jikkee. Maaliif kophaa kee deema? Tokko kitaaba kophaa barreesse. Lama namni hedduun akka kiyya kana har'a bareetii si qabu iji hedduu si danda'u. Okay. I have a political capital I can use. Isin dura dhaabadhee ummat dura dhaabadhee dubbatu laafaa guutarra. It is not easy stuff. But I have a political capital. Dura dhaabadhee waan amanna waan namantu hundatti ijita waan jedhamu siti. Yoonni bitama jettee akka iyyaa hin beeku. Yoonni Itoophiyaanis diidhaan Oromiyaan barbaadettee falmita. That's fine. Namni hedduun garuu muuxannoo kitaaba keessatti waa'ee aadaa duuba keessa tokko furtata jedhamu wayitanii gara mana kan koora nyaachaa bituu irraa qabu wayittaa jiru jechuudha. Dhanaan isin beekta maaliif akkan ija jabaa. Gaafa ijoollee ganama. Garuu sin falmine ani. Gaafii gaafadhe osoo si falme gaafitti anaatti tirgeen falme. Dirri itti falmu qaba ani garuu hin falmine. Gaafii uummataa si anamoo dhaabtee dubbadhu gaafii tiyyame. Akka nama uummataatitti akka sagalee uummataatitti waan uummata keessaa gurgumu afaan uummataa ta'e sagalee uummataa ta'e akka kaleessa
ummata kiyyaa akka inni mirga ofiitti biyya ofiitti falmatu mukatti baasee wayita isin hiriira baaftan isin jala baafneetiin kaafneetitti akkasitti abukaatoo ummata dhimmi isaanii gadi kennan meetii falmii biyyaa. Taman jetten si jabeesse. Umar deeggarsa ummata dhageetti ummata guddaa qabu. Ka arrabni isaa kun qannama warra dura ta'anii falmuuni naafaa miti si deeban waliin si kaase. Malee kasi qabaan jiru. Look, maaliif dubbatta? Yaadni an dubbatu kun wada dhiibu kun reaction argu jirta. What am I doing right now? For 3 weeks. Yaa ciisee kaase. Gaafileen ammoo hundi keessa kaafta bakka adda addaati qabu. Kanaan barbaade. Kanaaf falmitan waliin bareedda. Maaliif? Tokko siyaasa Oromoo calqee. Kana kaasuun barbaachisaa ture. Lammaffaa warri mootummaa sun gaariidha. Ni deeggareetanis dhaabbata falmaa mootummaa kun takka lama sadii rakkoon jiru maal beekani? Mootummaa waan gaarii dalayduu gadi baatee dubbattee amansiisuu hin dandeenye jiru. They were completely dominated. Their narrative has been completely dominated. Laal, mootummaa sun militarily dadhabdee jirti, economically dadhabdee jirti. Even media dila sana osoo qabdu, okay, torban lama sadii itti deebi'e. We dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state robust taatee deemuu danda'u. Kun rakkoo ijoollee sanii qofa miti. Baruun bara galmeessan sirriitti dubbisaa. Hedduu isii biyya keessa seenu. Nuti muuxannoo qabsaa'uudhaan malee muuxannoo biyya bulchuudhaan qabnu. Oromoo. Muuxannoo sun ijoollee sanatti immoo irra caala rifleetti godhata. Muuxannoo sana hamma nuti qabaachaa turre maal seetan? Isaan muuxannoo biyya administrative experience qaban warra biyyoo. Kun immoo muuxannoo qabsoodhaan qaba. Intellectual particularly knowledge production kan qabna ture. Lamaan gara walii yoo kenne wal qabna yaada ta'u ture. Amma ofuma keessaa warra hedduu fageesse jechuudha. Kanaaf bareetti yaa kun ni raasuu itti fufna. Yaada maddisiisuu itti fufna. Tarsiimoo waan xiqqaa dhagaafate yoo boore boortaa. Wanni harri nuuminte keessaa takka waan itti deemu hin mudhamu. Waan itti deemu hin mudhamudha. Gaafii bareeda waan bareedaa kan filan. Abbaan milishaa ilmi qeerru. Dur turin turre. Dur galaasaa fi warra biraatiin wal lola. Har'a mardaasaa fi farroo wal lola. That's a new peculiar nature bakkee nu jiru jechuudha. Qabsoon suni kanaaf qabsoon sun gara qabsoo dimookiraasii deemuu akka qabdu. Qabsoon nagaya buusu. Nagaya immoo fedhii nama tokko yookiin humna tokko osoo ta'e dhiibbaa uummataa. Dhiibbaa dippiloomaasii, dhiibbaa uummataa, dhiibbaa bifa adda addaatiin godhuudhaan biyya gara gad deebisuu danda'uu qabna. Kanarra jabaatee deemaa bareedduu fufnaa. Baay'ee takka walammoota hoggan deebi'etti wanti ifa taati. Wakana gaafatanii sirmatti isin qophaa'ee godhanii osoo isin jook hin jirre. Kanaaf bareedaa ta'uu ta'e gara fuulduras waliin deebi'ee sirriitti bareednaa nagaan naa bulaa.